meelaalaan akkatti siifanii hojjechoota akka isheen hin barre. Siifanis meelaalaa wajjin hojjechuu kee baruun qabdu. Sababa abbaa kootiitiin. Maal? Akkas taanaan obboleettii keettiin waan jiru ifaan haasa'uu qabdi. Ati maaliif gidduutti dhiphatta? Isheen garuu baay'ee. Manaan jira amma meelaalaa geggeessee deebi'ee mana ta'a. Akkasii ani amma waan ta'e dhageensi bilbilaa jira siifan waggaa bilbilaan odeessitu dhagee meeloon hiriyaa biraa akka qabdu. Maal? Eeyyee nama Siinaan jedhamu riyyummaadhaan waggaa afurii olii akka turan kaasuutu dhagee. Bara waggaa tokko dura gargar baanii jiran jettee jirti. Maalumaafuu qulqulleeffatu. Har'anaaf sumara ga'ee maaf salphate dhugaani. Har'anaaf sumara ga'ee maaf gatii dhabe dhugaani. Har'anaaf sumara ga'ee maaf salphate dhugaani. Yooyaa ashamaa harkam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaanis nagaadha galata waaqayyoo. Egaa biyyarraa kanas immoo jechuudha diraamaa kiyyooti walitti deebinee jirra jechuudha. Diraamaa akka maqaasaa jiruu fi akkasumas immoo dhugumaanii diraamaa kiyyoo ta'ee jira jechuudha. Diraamaa sana keessatti taateewwan hedduu namoota hedduu ni beektu irra jira. Diraamaan sun garuu ergaa guddaa kan baatuu fi akkasumas immoo diraamaa yeroo ammaa kana jechuudha akka Oromoon amma qabdutti yookiin sa'aatii ammaa kanatti torbeedhaa gara torbeetti gadhiifamaa jiru keessa diraamaa duraan hiree qabna turre amma garuu kiyyoodha. Kiyyoon kun egaa baay'ee ulfaataadha. Ani dhuma isaa yaaddee keessattuu diraamaan kaleessa darbe jechuudha. Hedduun ajaa'ibe. Adaatu. Siinaaniif biliseen akkamiyyuu ta'anii adda ba'uu qabu. Kun dirqama Adaatu. Siinaan yoo fuudhuu barbaadis dubartii biraa fuudhu malee biliseen fuudhu. Kennumee tasgabbaa'in siin jedhama. Maaf waan siin jedhu nageessu ati? Adaatu. Maalin tasgabbaa Siinaaniin dhabaan jira bar. Siinaan eessayyuun dhaquun siin jechaara bar. Ila yoomiyyuu taanaan eessa naannoftee dhufte Siinaan kanuma keeti. Adaatu. Firaa ol faana ciisee bar kana yaadu. Siinaaniin waa'ee Siinaan yeroo yaadu moo onneen koo na dhaata. Akkana yaaduun qabdu. Akkana yaaduun qabdu. Akkatti yaadda taanaan ati jabduun turre. Maalin akkana fincaan gaalaadha dudduubatti si deemsisu? Maal jechuudha? Akkuma isin beektan egaa jalqabarra meelaala isinii fidee jira jechuudha. Yookiis immoo Meerii Diidhaadha maqaan orijinaal ishee. Shamarree jabduu fi akkasumas immoo aartii Oromoo keessatti gahee guddaa nama taphataa turtedha jechuudha. Aartii gaafa jedhamu egaa aartiin uummataa fi saba tokkoo fi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Beektu gaa jalqaba Siinaaniin akka isheen jaalallee ishee ture Siinaaniirraa kaastee immoo gara Firaa'olitti galtee Firaa'oliin jaallatti akka hin taane hundi keessanuu beektu isheen jaallattee osoo hin taane sababa abbaa isheetu ajjeefame waan ta'eef sababa sana qiimii ittiin bahuudhaaf haaloo bahuudhaaf kan isheen seentedha jechuudha. Akkuma kana immoo carraan immoo gaa kiyyoon silas kiyyoodha waan ta'eef Siinaan immoo obboleetti Firaa'oliin jaallattee mana isaanii akka dhaqi akkasuma immoo amma gargar bahuu qabu jettee wajjagataati kan isheen jirtu. Jeeshan immoo guutteetti yookiis immoo akka gaa diraamaatti jechuudha akka isaa wajjin jiraatte. Adadaan immoo jechuudha isheetu guddise waan ta'eef haadhaaf abbaa malee jechuudha abbaa faatirraa ajjeefamanii akka kanatti bakka buutetti kan ishee jettu malee ani haadha ishee fi abbaa ishee jechaa hin jiru Oromoo. Kanaaf egaa isheen immoo kana xaxaati jirtu garuu kiyyoon guyyaa har'aatu jechuudha baay'ee tokko ulfaataadha. Firaa'ol akka hin beeknetti beekti isheen jechuudha. Akka inni akka abbaa ishee isaan ajjeesan hin beeknetti beekti. Namni garuu akkamitti nama abbaa ofii ajjeese yookiis immoo dhiiga ofii ajjeesetti wajjin heerume wajjin jiraata. Osoo magumaa bahuu ta'e iyyuu ulfaataadha kiyyoodha kuni. Meelaalaan akkatti siifanii hojjechoota akka isheen hin barre. Siifanis meelaalaa wajjin hojjechuu kee baruun qabdu. Xiqqoos haa ta'u sababa barbaadiitii siifan meelaalaa wajjin akka ishee gorsin barsiisne godhe. Kun akkamitti taafira? Ani siifan hin baay'een jaalladha. Haadha warraa koo akka taatutti yaada. Akkamitti obboleettii isheen bariin yeroo dheeraa turuu danda'a firu? Kitee kee dhokfachuu maaliif barbaadde?
meelaalaa akkam beeku siifanii akkan dhusku maaliif barbaadde? Maal sitti fakkaate? Namni sun illee ijoollee lama qabaa siin jedhee ture. Natti fakkaata yeroon isaa waan baay'ee ture garuu irraanfadheera. Kanaafuu Meelaalaadhaaf siifanii. Sababa abbaa kootiitiin abbaan isaanii dhufe. maal? Maaliif natti himneeti? Maaliif mudannoon akkana? Meelaalaan waan barteessitti fakkaata? Waan si barteessitti fakkaata? Meelaalaan waan beektu natti hin fakkaatu. Daa'ima taatee abbaan koo waan tokko ta'ee jennaan yoon ana sin dhiise meelaalaa miti jechuu ishee yoom yeroo maqaa ishee hanga akaakayyuu isheetti dokumentii ishee irraa arge. Eenyummaa koo yoo bartee akka isheen hin jibbine baay'een sodaadha. Ati garuu meelaalaa dhugumaan jaallattedha? Eeyyeen isheenis akkana jaallatu sirriitti beeka. Egaa Meelaalaan akka abbaan ishee isaan ajjeesan akka jarri hin beekne ofii ishee bicha waan beektu fudhate akkasuma jarri lachuu wal sobaa turte jechuudha. Meelaalaanis Firaa'oliin sobaa Firaa'ol immoo ishee sobaa jechuudha. Dhoksaatiin jechuudha. Inni dookumentii isheeti kan inni argee ishee yeroo isheen jalqaba waajjira isaanii dhaqxe jechuudha. Egaa jarri lachuu wal beeku garuu akka waan waliin beeknettidha jechuudha. Roobsaan immoo akkuma isin beektanii jaalallee hiriyyaadha. Inni immoo yeroo baay'ee jechuudha mudannoo isaa jechuudha akka isaan kiyyoo hamaadhaaf deemanii hin jedhu rakkoo akka isheen qabdu duraan hin beeke jechuudha. Akkamitti sitti fakkaate Roobsaan yeroo suuraa siifanii wajjin ka'uudhaaf isheen jettu hin barbaadu ture raawwate. Suuraa ishee wajjin ka'uu hin barbaadu jechuudha. Inni ittiin sobaati kan inni ture jechuudha. Jireenya namaaf jedhanii jireenya ofii waaqayyo dhabuu sinaa oolchu jechuudha. Kana jechuun Firaa'oliif jedheetu ishee soba jechuudha. Ishee soba jechuudha. Jaalala keessa sobni immoo barbaachisaa miti yoo wal diiguu fi wal cabsuu taate malee jechuudha. Amma gaa Firaa'olii sana ittan himaa akka sababa abbaa koo abbaan isaanii ajjeefame ijoollee lama qabaachuu isaa beeku ta'e isaan immoo siifanii fi meelaalaadha. Kanaaf iyyuu ittan hima jedheeti egaa Roobsaan egaas gidduutti kiyyoo hamaa seeneeti kan inni jiru. Akkuma kanallee siinan illee jechuudha. Diraamaan kun dhugaa yoo dubbate jechuudha. Ergaalee gurguddaa fi namni akkamitti akka kiyyoo keessa seenu akkasumallee gumaan baadhaatti jechuudha. Waan keessaan baane waan xaxame yookiin immoo shiboo hamaa keessa galuu nama barsiisa jechuudha. Egaa inni ittan hima jechaati kan inni jiru. Roobsanii osoma sobuu siifan immoo waan garaa ishee akka waan isaa waliin beeknetti fudhattee jechuudha. Wanta obboleettii ishee gootu kana itti odeessiti jechuudha. Iccitii hiriyaa isaa namni hin qabne kun dhuguma borgaa'ee laata? Bilbilee eenyu Siinaan? Siinaan hiriyaa obboleettii koodha. Amma garuu adda bahanii jiru. Maaliif adda bahan? Isheen hiriyaa biraa qabattee jirti immoo isaa manee fudhachuun barbaadu. Isheen gaafa hiriyaa qabattee isatti hin himne moo maaliif? Lakki ifaan ifatti hin himne garuu yeroo sana Siinaan sodaatte amma garuu kunoo dhugaan immoo ba'umsaa loonaa yeroo isaa eeggatee ba'e. Kanaafuu maal godhisin jedhare? Hiriyaan shaaraan eenyudha? Maalummaa isaa baruu barbaada beektaan? Ani maalitti hin beekan ta'us immoo akkamitti nutti hima baay'ee ulfaataadha bara. Siifuu koo? Akkas taanaan obboleettii keetti waan jiru ifaan haasa'uu qabdi. Ati maaliif gidduutti dhiphatta? Isheen garuu baay'ee salphistee ilaaltee turte beektaa akkanaatti hin fakkaatu. Sa'aatiin kee baay'ee bareeddi. Salatti arginu beeku haaraa fakkaata. Siifantu kennaa naaf kenna. Gaama. Filannoo sirriitti beekti. By the way, sin gaafadha osoo hin jedhu irraanfadha. Meelaalaan dhaabbata akkamii fideetti koomishinii 200 ishee argatte. Koomishinii maali? Anuun beeku siifantu akkas naan kenna. Kaasnaan furtuutu
irraanfattee birrii 200 jalaa fudhatan. Maal? Yoom jalaa badde? Kaleessa. Maaliif natti hin himne reeti? Si cinquun barbaanne egaa. Maal jechuudha? Qarshii ishee kanaaf itti gaafa kana boosu. Anatti maal natti dhaga'ama? Hin boo'e waan hundumaaf kana amanuu hin danda'u. Kan si dhibu Meelaalaan barsiifan jala maallaqni bade jettee akka isheen harkaa fuutee beektaa? Sanuu immoo akka ati kenniteef itti hin himu kan isheen naan jetteef akka hin gaafanneen sodaatteeti. Siifan yaa gara laafetti kooti waan hundumaa gadi guurii ittimi boleettiin kee kiyyoo seenaa jirti. Gara laafettidha isheen boleettiin kee akkas gooteetti jettee geessitee sanuu keessaa kaadoo yookiis immoo kennaa biktee fi isaaf geessiteerti jechuudha. Kennaa sana bitteettiif innis gammadeera fudhateera. Inni hin beeka silaa akka Meelaalaan obboleettii ishee taate garuu siifan hin beektu. Akkuma kana immoo roobsan immoo akka hiriyyaa siifanii ta'e Meelaalaan hin beektu. Egaa achumas keessatti isaan lamaantu wal hidheetu kan jiru. Jarri lachuun ishee dhukkuba hundi ishee baatte jechuudha. Dhukkubaa fi akkasumallee shakkii gurguddaa osoo wal keessaa baatanii kanatti wal geessaa jiru jechuudha. Akka Meelaalaan illee sobdee duraanii erga Firaa'oliin jaallatte illee Sinaniin dhiiste illee jechuudha. Firaa'ol ni beeka jechuudha. Garuu dafee fuudhuudhaaf murteessa. Yeroo bal'aan qabu. Siifan faana osoo jirru hiriyaa Meelaalaa duraanii sun siifan hin dubbisuu dhufeera. Jarri kun ammayyuu adda hin baane jechuudha. Anuun beeku garuu siifan dubbisaa ni jirti. Maaloo sababa ta'e miti obboleettii ishee jiru waliin barbaadu. Siifan kana booddee sababa kamuun dhiyeessan nama muntu bara. Roobsa maaloo amma naaf ishee wal funutti. Dhaamsa tokko isiniif qaba jechuudha. Innis dhaamsa maalidha? Yeroo duraatii fi torbeedha gara torbeetti diraamaa hireetti kan nuti eegaa turre amma garuu kiyyoo kanadha jechuudha. Diraamaan hireellee wantoota garaagaraa akkasumallee ispoonsirootaa fi rakkoowwan tokko tokkoon gargar citee hafe jechuudha osoo hin xumuramin jechuudha. Akkuma kana egaa diraamaan kiyyoo akka addaan hin cinnee fi laayikii gochuun, sabskiraayib gochuun, sheer gochuun, daawwachuun deddeebi'anii ta'aaf jechuudha. Akkasumallee haamilee ta'aaf jechuudha. Sababni ani kana jedheefis jechuudha. Yeroo darbe jechuudha fiilmii yookiis immoo diraamaa kan nama biraa yookiin immoo kan sabuma Itoophiyaa keessaan ilaalaa ture jechuudha. Nama 50,000 oltu daawwata al takkitti laayivii jechuudha. Keenya garuu nama 1,000 yoo baay'ate 2,000 3,000 sanuu jiru jechuudha. Guyyaa biraa buusnee iddoo biraatti dhaqnee itti fayyadamuu malee saba keenya guddisuu fi aartii warra hojjetan akkasumallee diraamaa wantoota garaagaraa waan aadaa fi uummata keessa jiru warra mul'isan jajjabeessuu keessatti dadhabina qabna jechuudha. Kanaafuu jajjabeessuu bukkee dhaabbachuun aadaa fi bartee duudhaa keenya haa godhannu siniin jechuun barbaada. Kun dhaamsa kooti. Yaadaa fi komii yoo narraa qabaatan immoo naa barreessaa. Arrabayyuu haa ta'u maalidha? Manni koo banaadha jechuudha. Waan barbaadan yaada isiitti fakkaate ibsuu dandeessu jechuudha. Namoonni tokko immoo osoo hubatii waa tokko barreessuuf hin fiiginaan siniin jedha. Nagaatiin naa tura.